السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا يوتيوبي غرمي اي سي تي الشما اكم جرتو اكسمس كني يوتيوبي كينيا فاراتاتن اكمل لتو سبسكرايبي تكون بيلي اسا ارتقاتي برنوتا كمبيوترا في كان يوتيوبي اسنيف درب هردفو ماملا نفتا اي سنين جنة التين غرسا غنتا كينيا غويا هراتين اسن دبرسا نولين توتيغاري دا كينيا غويا هراتين اكاتايتي فايلا كينيا فيروسين أكن جلاهين نجوني كأوران دينيو إسنتي أجرسيفنا فايلا كينيا فيروسين أكن جلاهين نجوتشولاف يروبا فيروسين كمبيوتر كوتا كينيا الرتي الداتا نجلا فتاة باي أزانا مكا كناف أكاتا تكراها لسلباتين فايلا كينيا يرو إيرا ترسي سودان دينيو في أكسمس فايدان إني لما فان داتا كينيا ميموري إسادا akka dafee nu jalaa hin fixne gochuu daafillee baay'ee gargaara. Kanaaf nu hordofaa isiniin jenna. Faayila keenya akka vaayirasiin hin nyaanne goonee kaa'uudhaaf jalqaba dookumentii keenya isa keessa jiru san fooldaraan kaa'amee jiru sana irratti yeroo tokko tuqannaa. Isarratti raayit kilik goona. Raayit kilik erga goonee booda bakka seenditu jedhu kan as deemna bakka kanarra. Bakka kanarra erga dhannee booddee compressed or zipped folder kan jedhu kana isarratti yeroo tokko tuqanna akkasitti. Yeroo kana faayila kana compress godhaa jira jechuudha. Haala kanaan amma argaa jirtu yoo ta'e akkasitti compressed godhee kaa'aa jechuudha. Tokko vaayirasiin akka hin nyaanneef kan baay'isee nu gargaarudha. Inni lammataa immoo memorii keenya save godhee kaa'a. Xumurarratti yeroo itti aanu ni ilaalla. Akka data keenya vaayirasiin nu jalaa hin nyaanne godhee kaa'uudhaaf nu gargaara. Vaayirasiin akka nu jalaa hin nyaanne godhee kaa'a. Inni kan biraa data keenya immoo save godhee kaa'a. Kunoo asirratti argaa jirtu yoo ta'e faayilli amma kunoo as jira. Faayilli kun isa compressed ta'ee jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf isa oriijinaala isaa irratti meegaabaaytii argaa jirtu yoo ta'e meegaabaaytii 233 jedhee jira saayiziin isaadha. Kan amma compressed ta'ee jiru irratti immoo argaa jirtu yoo ta'e meegaabaaytii 220 jedhee jira. Kanaaf space yookiin immoo memory keenya illee bakka nuuf qusataa yookiin immoo bakka isaa walitti nuuf save godhee kaa'aa jechuudha. Kanaaf haala kanaan faayilli keessan akka inni vaayirasiidhaan hin nyaatamne yookiin immoo yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u gochuu yoo barbaadan haala kanaan compressed gootanii yoo keessan baay'ee yeroo dheeraa isiniif turuu danda'a. Akkasuma memorii keessan illee isiniif qusachuu danda'a jechuudha. Haala kanaan fayyadamuudha qabdu. Egaan kun akkaataa itti vaayirasiin compuutera keenya hin nyaanne yookiin immoo vaayirasiin kun daataa keenya hin nyaanne gochuu yoo barbaanne haala kanaan faayila kan keenya compressed goonee kaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf sagantaan keenya irraa kana fakkaata. Walumaa galatti sagantaan keenya yoo isinitti tole subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Egaa sagantaa itti aanutti turtii gaarii.